ammaltuu miti. Itoophiyaan biyya maqaa lolaatiin waamamtuu miti. Itoophiyaan biyya wallaalinaan waamamtuu miti jechuudha. Sababni Itoophiyaan sadiin kanaan waamamtee fi tokko abbaa biyyarraa dhiibaniiti hattuu warri gartee gaangestarri afaan qawweetii amanan biyya bulchuudhaan biyya lolaa taate jechuudha. Maaliif namoota haqa qaban biyya kanarraa qawween ajjeesuudhaan afaan qawweetiin ugguruudhaan akkasii biyya bulchaa turan. Wanni isin beelaan waamamtee maali? Biyyi tun akka misoomtuun barbaadan biyya isaaniitii miti. Kan irra jiru uummanni gartee sabaa sablammootaaf uummata Oromooti. Isaan kana gartee tokkoffaa kaa bakki guddoon jirtu kana abbaa biyyarraa ugguruudhaan ofii bulchaa turanii uummanni akka gartee gabbayeen dalaganne godhanii abbaa qabeenyaa qofa wajjin akka duratti jalqaba irratti adda tuqan ka qabeenya qabullee baasee biyyoota guddate keessatti investi godhee dalagachaa turan. Qabeenya as keessaa saamanii kontirbaandiin karaa illeegaaliitiin biyya keenya keessaa baasanii biyya namaa keessatti manoota babbareedaa gartee makiinaa gaarii, qabeenya gaarii, kaampaanii bareedaa biyya namaa keessatti gurmuudhaan waliin gurmaa'uun hattuun gartee ijaarrachaa turan jechuudha. Kun illee as deebi'ee miskiina waa godhu osoo hin ta'in biyyayyuu diiguudhaan abbootiin qabeenyaatiif warroonni taayitaatti hangootti dhufan ministeeronni asiin dura turanii fi warri biyya bulchan saammatanii miskiina kaawwan uummanni akka gara miskiinummaatitti deemuuf cabu godhaa turan jechuudha. Wallaalinna uummanni akka hin barannee fi sadarkaa barumsaa cabaaf du'aa gadii godhan jechuudha. Namni barate garuu hin geenne barumsi gartee qulqullumina akka hin qabaannetti godhan. Maaliif namni yoo barate waan itti dammaquuf namni yoo barumsa qabaate yoo barate yoo qabeenya qabaate yoo gartee tokkummaa qabaate uummanni warroota gartee dikteetara yookaan ammoo abbootii irree waan itti dammaquuf isa kana guutuu gannaqan. Barumsi Itoophiyaatti itti qaana'aa turte Itoophiyaan ni beeka namni hunduu jechuudha. Itti qaana'aa turan. Namni Itoophiyaa keessa baratee Ingiliffaan eebbifame jedhee sii dhufe yoo ati hidhattee gaafatte waan akka hin beeku ture. Ijoolleen baratan nam tokko waan kalqine Itoophiyaa keessa isin ajaa'iba. Biyya namaatti namni yoo barate waa kalqa. Namni qonnarra barate waa'ee qonnarra bobba'a. Namni waa'ee meedikaalarra barate meedikaalarra bobba'a. Namni waa'ee gartee saayintistiin tokko hunduu hojii isaa irratti Itoophiyaa keessatti hin jiru. Namni hundinuu yuunivarsiitii bahee jennaan digirii dippiloomaa qabee yoo ati ilaalte qaxaramuuf illee si wajjin waajjira mootummaa dhaabbata jechuudha. Maaliif baratee namni kuullee akkasiin dhaqee dalaga? Tokko yoo ati achi geessite ammoo meelaala biyya kana keessatti waan isaan badan. Yoo ati achi geessite dalagi jetteeni waajjira seeneeti hogganoota warra hogganuu isaa gadii kan hojii bobbaasee inni bahee bakkee oolu bakka biraati jechuudha. Warri kun illee inni gadaa laqaan isaanii gadaa ba'u eeddee wanni dalagan gartee namni hundinuu bakka biraati. Saamicha, hannu, dharaan biyya kana cabsu maaliif barumsa hin qabu? Maaliif baradhee hin beeku jechuudha. Yoo kunoo xiqqoo waa galan namni Itoophiyaa keessa baraduu isa hiriira baya. Rafshaaf ka fiiguu isa. Barate ka. Ijoolleen barumsaa fincila kaaftii baratee tuuba fincilaaf fi gadheen gadda. Kanaaf ragaa jechuun waan biyya keenya irratti dalaganii ijoollee yuunivarsiitiidhaa hiriira baasan. Maal irratti uummata keessan gargaaraa jennaan uummata keenya gargaara isheen bar waan salphinnaa walla addunyaan nu kofaltee bara waan san gubbatti. Taa'aa jenneen gartee waan hin beeknetti hin fiigina ni yaadattanii jechuudha. Biyya namaa ijoolleen ufiin uummata gargaarte osoo barumsaan fin ijoollee daa'imman baatee torbaan yeroo iskuulaa galte haga iskuula deemtu sa'a diqqoollee haa ta'u baanii uummata ofii gargaaranii jechuudha. Tokko maaliif isaanii shaakala hojii ta'a inni lammata ammoo warra uummata isaan barsiise kana deebistee tajaajiluudha. Jarri maal jedhanii hundumaa as teenne waan namni hin jenne. As teenne ammallee waggaa biraa gartee asitti maali teenne warri keenya ifaajee ala Ameerikaa, Awustiraaliyaa yookaan ammoo Awurooppaa, Afrikaa deemi gargaari hin jenneen. Haadha abbaa kee deemi gargaari gad deebi waggaa takka kenneef jedhanii. Isaa gangalatee iskuula keessa kufee waggaa meeqaa dhukkeen irraa baatee haadha abbaan qoraanii maalitti gurguree na godhan gartee sareetti nyaattee guddisaniitu hadha gartee dhufee yuunivarsiitiin bahee inni ol bahee akka nama waa kalqee bar biyya jijjiiru ofii jijjiiruu hin danda'u. Hadha barumsa kana jijjiiree mootummaan kun warra kalee hannaan abbootiin qabeenyaa gartee qormaata deebii bitatanii ijoollee isaaniitti ol darban irraa tawfiitii dhibbaa dhibba kennanii akkaataa akka gadiitiin gartee olii darbanii namni deemuuf namni ol seen illee gartee ijoollee iskuulii naannoo keenyaa gas akka maqaan hin banne jedhanii ijoollee gartee nama TTI illee seenuu hin dandeenye digiriif dippiloomaa akka isiin fiddu gartee oofanis tarkaa meeqatti akka isaan gartee qormaata kutaa 12 dabranii fi yuunivarsiitii seenan gochuu wal dhiibuudhaan dalagamaa ture. Maaltu isaan galche biyyaa fi yaadan ka. Biyya namaa keessa biyya guddatte ka teknooloojiin jiru waan hundi jiru ijoollee bar dhukkee irraa kaasanii waan hunda isaa irratti maaliif biyya isaa waan guddiftuuf jijjiirtuun barsiisan jechuudha. Meeshaan dhiyaatee waan hunda godhanii disipiliiniidhaan wanni waan hundarra amma biyya keenya keessatti barsiisotatu mindaa xiqqaa nyaata. Barsiisonni namni nama barsiisu Itoophiyaa keessatti TTI warra qabxiin dhufintu nama barsiisa biyya namaatti akkasiin. Barsiisonni biyya namaa nama sadarkaa ol barumsaan biyyattii san keessaa irraa oliittuu iskuula barsiisaa jechuudha. Namni haga barsiisotaa biyya namaa keessa jechuudha. Pooyintii haayii qabu yookaan ammoo sadarkaa barumsaatiin sadarkaa ol aanaa warra ta'antu
iskuula keessa barsiisaa jechuudha. Maaliif qulqullumina iskuulaatiif namoonni sun namoota akka gaariitti baratan ta'uu qaba jechuudha. Sele kanatu biyya diige kaanoo namni iskuula seene guutuu nu dabruu qaba. Akkasii mi dubbiin. Nama xiqqatu keessa dabra guddaa kufa. Maaliif wanni bar namni deeme kun guutuun isaa akkasii gingilifamee biyya namaa keessatti yeroo qabxiin dhufuu fi dhabde biyyi namaa waa dalagachaa deemaniiti barumsa baratanii jechuudha. Ammallee biyya namaa keessa baratanii deebi'anii guyyaa dalagaa galgala baratanii jechuudha. Biyyallee guddisu sammuu fi guddisu kanatu biyya keenya cabse. Soo kanaafuu maal kana marsinii dhaqee wanni biyya keenya cabsee daaraa itti baasee wal tuffii, wal hinaaffaa, kijibuu, dhara irratti walii tumsuu itti fide maal wallaalaa wal ga'e. Uumama isaa irratti jechuun si galee. Kanaaf adda namoonni gabaabaan biyya kana keessatti jijjiirama guddaa fidan kana keessaa gartee karaa dubartiitiin adda daanichoonni dalagan waan guddaadha jechuudha. Dhagaa guddaa irra darbamaa ture. Keessaayyuu namoonni keenya waan jechaanii turan ni beektan. Garuu hadhaa warra diinaa fi kennallee lafatti rirdee bira dabartee jechuudha adda daanichi. Maaliin dalagaadhaan. Adda muumicha ministeeraa ta'uu dandeetti adda daanichi. Gariin namaa ala kana keessaa fiigeetti biyya kana jijjiirree akkas goonaa dhufnee biyya bulchinaa jedha. Jagna meeqatu jira, beektota meeqatu jira. Warri haadha itti kennite biyya bulchuu danda'an. Ka hojiidhaan agarsiisan jechuudha, ka muuxannoo qaban, ka uummanni jaalatu, ka osoo dhaqanii bakka muumicha ministeeraa sanii biyya bulchuuf dorgomanii dabran hedduu jiraadha jechuudha. Namoonni namni ilaalu hedduun isaa gartee dhoqqee dhiite jira. Maaliif bulchanii argan magaalaa gana ga'u sabaa sablammoonni keessa jiru, uummanni miileen nagasii keessa jiru adda daanichi osoo xiyyadhu osoo gamaa gamanaa hunda godhani jaalalaaf tokkummaa saba Oromoodhaa dhibbaa dhibbatti mirkaneessuudhaan eenyummaa Oromoodhaa eenyu walitti akka aduu nama samii gubbatti ol laaluutitti akka eenyummaa Oromoodhaa arganii fi wanni diinni nurra katabaa ture kijiba ta'uu goote jechuudha adda daanichi. Kanaaf hadha namuu dhufee gartee faarsa. Magaalaan Finfinnee akkana bareeddee kun bar iziidha akkas godhe. So kanaaf hundi kennaa jechuudha beektota kennaaf hayyoota kennaa fi yeroo cufaa jechuudha hamilee ta'uu fi qabna waan dandeenyu waan biraa yoo dadhabnee jenne karaa mooral yookaan ammoo hamileetiin cinaa dhaabbachuu qabna jechuudha. Kanaaf diinonni keenya hedduun warri gartee biyya kana irratti mootummaa kana irratti dhagaa darbachaa turan rabbi isaan diqqeessee salphisaa jira. Wanni isiniin jedhee inshaallah xumurannu ilmaan Oromoo warri sooshaal miidiyaa kana fayyadamtan warroonni diinni qabee gara malee isin oofaa ture dhoqqee dhiitaa turtan hedduun gatii kafaluu deemaa jirtan. Isinumaaf jecha kaleessa gartee hedduu keessan lakkaa jalana waan hin taane hin barreessinaa. Lakkaa jalana bakka hin taane hin oolinaa. Waan gootan adda baafadhaa. Waan biyya miidhuuf, waan uummata miidhu, waan heera isin cabsisiisu, waan boru isin itti gaafachiisu hin dalaginaa lakkaa jenneen. Hedduun namaa hadha boolee laal. Hedduun namaa wanni argaa jiru. Akkam taane kabiraatiin warroonni gartee biyya Arabaa deemuu haala adda addaa deemanadha. Wanna hedduus digga dhufaa jira bara. Kabaatuuf fagaltullee. Eenyummaan kan akka biyya guddatetti amma biyyoonni guddatan Ameerikaan fa'aati eerpoortii yeroo ati deemtu yeroo ati gartee fiizaa dhaachuuf yookaan ammoo tikeetta xiyyaaraati murattu eenyu namni kun kan jedhu dijitaal ta'ee waan taa'uuf adda baa jechuudha. Namni kun eenyu biyyaa bahuun hayyamamuufi qaba. Biyya galuun hayyamamuufi qaba. Yoo hayyamamee biyya gale hoo kallattiidhaan xiyyaara irraa gabbu'ee ganda ofiitti gala. Yes, immigireeshinii qulqulleessee gingilcha adda si baasaa jechuudha ammaatti. Dalaggaa teetiin. Wanni isin dhaamaa turre kana isin nama miidhuuf mootummaa kana miidhuudhaaf garaa liqimsaa addaa tiktookii fi feesbuukii fi yuutuubii gubbaa yaatanii wanna hedduu namni isin ergee darbachaa turtan garuu gatii guddaa kafaluu yaatan gatii gugurdaa hidhamuu isinii wayya isin galee waggaa 5 maqaan osoo tolee ammaa jechuudha waggaa 10 hidhamtee maqaan kee osoo si baduu baatee bareeda garuu maqaan si baduu addaa ka haga ati jirtu namni hundu haga lubbuun tee jirtu eenyummaan kan kee gartee akka biyyoota guddatan biyya akka Ameerikaa fa'aa biyyoota akka Chaayinaa biyya Raashaa maal kanneen namni wanni inni dalage wanni biyyoonni kun guddatanii fi namu maal dheessari'am maqanna badaa annama keessaa hiriyaa kiyya keessaa caphee manatti hafaa hin iyyoomadhaa dalagachuu hin danda'u mirga dhabaa ebar ilmi namaa akkas hin jaalatu bara ani waan arge keessa jechuudha ilma namaa kabajaam jaalatu akka jira. Wanna gootee gadhiisuu hin jaalatu. Maal jettanii firii yookaan ammoo bilisa gootee lugaa moo'itti godhuu fedha. Ankaa qara laalee ilma namaatiin seene kan lugaa moo'itti godhuu barbaachisu. Gartee amma kan arge ilma namaati. Addunyaan akka hunda gootee dadhabdee lugaa moo'itti goote ilma namaa. Lugaamni maarree? Yoo tolte waan gaarii daladde
biyya san keessatti dimokiraasii mirga akka gaarii qabaatta. Yoo bakka hin taane dhaabbattee waan hin taane gartee na argi xolloq jettuu fi gartee fuquu yoo qabaattee jette uufuma miitaa jechuudha. Dhoqqee dhiittee gaaf kan maal ta'a hamaa ta'uu kan kee mana kireeffachuu hin dandeettu. Biyya alaa deemuu hin dandeettu. Biyya keessa dalagachuu hin dandeettu. Deemtee maal taataa nama wayii gartee maraataa karaa gubbaa galu taataa jechuudha. Hedduun nama na qabadha jechatan. Biyyoota guddatte kana keessa namni kun miliyeenar turee siin jedhan. Namni kun gartee saayintistii turee siin jedhan. Namni kun doktora turee siin jedhan. Maal ta'ee yoo amma jettuuni barbadii balleessee akkana ta'ee sooshaal sekuriitiin isaa baddeetti hoomlas ta'e hoomlas jechuun karaa irratti hafe qabeenya guutuu keessaa baasan namni isa gargaareellee solii yakkamaa ta'a. Mootummaa qofa irraa dhaqee waa fudhachuu danda'a. Mirga takka hin qabu walii galatti. Aayidiin yookaan ammoo kaardiin isaa kennamu hoomlas warra badii balleessee yakkamaa mirga tokkollee hin qabne kan jedhu kaardii sii kennan. Si galee bakka galtu gartee mana ho'ii sii kennan nama wajjin galtaa maraataa wajjin kan diraa gadhu wajjin kan maal kana wajjin galtaa jechuudha. Mirga takka hin qabdu. Nama akka tonna hin jenne si godhan. Akkasiin biyyi namaa biyya taate jechuudha. Akka farda gaarii yoo godhan qofa namni kenna kabajaa argata. Waan ilma namaa irraa arge. Garta qofa laalee deema. Kanaaf biyya guddatte keessatti namni akkas. Mana ollaa isaan beeku. Mirga. Dimokiraasii isin jedhan ammoo yoo ilaalte. Yoo ilaalte maqaan aga biraa gaa dimokiraasii. Dimokiraasii jechuun maal beektaati? Ati waan namaan tuttu namni waan kee hin tuqu. Ati waan namaa keessa hin galtu namni waan kee keessa hin galu. Kanaaf faranjii I don't care sin jetti. Waan tokko ati goote nan laalu. That's not my business sin jetti. Kuni hojii kiyyaa miti maaltu na galchan. Seele wanni akkas nama tokko kana deemu yoo inni gartee wal cafaqaa wal ajjeesaa jiraatee barbaaddatee guddatee maaliif abboon addan dhorgin maaltu na galchan. Hin barbaadu yaa'ii tantee keessee maaliif balaan isaa tunna tutti anillee akkas ta'aaf. Keenna akka tiisisaa agartee tiisiin bar waan gubullee keessa bu'ee gubata. Dammallee keessatti araaf isa laalu bar hin beeku damma ta'uu dhufeetuma keessa xuruma ga'e wanni damma. Gartee bakka ibidda waan ibiddarraa danfullee dhaqee xuruma keessa jira achi gubata jechuudha. Akkas hin ta'inaa. Maaltu na laala eessan na laala maaltu na fakkaata maaltu na hin fakkaanne maaltu na galcha maaltu na hin galchine. Seele. So kanaaf akkasi wanni kana mara dhandheen maali? Ilmaan Oromoodhaa biyyattii tanaa dhagartee waggaa 7 kana gadhiisanii anta shirfil ardi namuu waan barbaadu iyyee waan barbaadu dalagee garuu wanni dalagamaa ture wanni isin hubachuu qabdan maali? Eenyu namni kun? Keessaayyuu Oromoon. Keessaayyuu Oromoon. Laal shaneen kalee isin jala yaatee illee galuu jirti faannoo illee galuu jirti. Shaabiyaan illee ni cabti TPLF illee ni cabti Ijipti illee afaan qabatti. Eessa galtarree gali jennaa erbeen looniif galte. Warruma abaartaniif arrabsitan kana akka amma tiktootarootaaf warra gartee sooshaal miidiyaa garii gartanii warra kaleessaan nu maraataa jechaa tureef gartee amma eessa abbaa keessa hidhattan jaanaa dhaabbichuu jedhan. Jaalattee nu gusa gabbartaa jedhe dirqii keeti. Akkas ta'uu irraan du'ee dhabamuu naa wayya. Angaafa rabbi irratti hin fidin silaa gartee lafa badee dhoqqee wayii dhiitee as deebi'ee dhoqqee ofirraa dhiqeetu gara mana kiyyaa gala malee gabbayee nama duran deemu jechuudha. Namaa waa dalagee jedhee fiigeen dhufu. Si galee haga kalee biyya diigan haga kalee mataa waliin nu dhayan haga kalee gartee lubbuu nama meeqaa balleessan haga kalee gartee yakkamtoota wajjin fiigan haga kaleessa gartee saba kana maqaa balleessan haga kalee diinaaf gurmuu ta'an ta'anii gaafa diinni isaan jala fiigan capheef gartee womaa harkaa dhabanii kef jedhanii gartee itti as dachanii tadhaa faaruu qarxam nu gochuu jiran jechuudha. Hin ta'ina akkas hin ta'ina zikka dhiga dhaabbadhu. Maaltu san dhoorge beekumsaan alatti waa dhiitu jechuudha. Warra beekumsaan isiniin warra gartee kalee warri sun lafa isin balleessee haadha dhugaa argitanii as deebitanii jechuutti hin jiru. Hawaasni keenya eeka waan ta'u hin qabu hunduu ilmaan isaati hunduu gartee nama inni beeku gabbahee hori'ee walii hori'aa ture uummanni hawaasni warri waan dubbanne warri waa wannan goone kan irraa dubbachuu jiru warroota aktiivistootadhaan warra gartee hayyoota isin jettaniin hayyoota maalii harroota warra ba'aa barate. Warra gartee biyya gurgurachuu barate dantaa liqimsaa isaanii malee kan ilma ofiitiyyuu yaadne kaadha abbaa ofiitiyyuu yaadne sun inni irraan kaayan. Isaan yoo nyaatan yoo dhugan garaa ofii guuttatan yoo faarfaman biyyallee saballee uummatallee irraa quban qaban jechuudha. Uummanni keenya garuu dararamee ajjeefamee saamamee rakkoon meeqa waggaa 7 kana keessa waa meeqa dabarsamni keenya maqaa jira. Laala waan hundee hin qabne kaleessuma isin himne waggaa 7 hadhaa isinitti himne garuu hidhattoonni kun hundee hin qabdu kijiba. Wanni jala deemanillee kijiba kan jala deemullee kijibdu isin jenne saba keenyaan. Dhugaan as jirtii koottaa isini kakadhee isinitti bilan
Raageetii miti maaliif ni agarra. Ni beekna guutuu isiitu jechuudha. Warra namni jala horii kana takka takkatti beekna. Tokkoon isii namoota waa beekuu miti. Namootuma akkanaan kalee diinni gartee maqaa isaanii ol fuudhee barsiifatee akkuma warra tiktookara agartanii warra tiktookii kana gartee warra tiktookiitii fi garee wayiitu jira. Garee ijoollee teenya balleessuu gartee ilmaan keenya akka ijoolleen boru dhuftu biyyi keenya hegeree jaarraa 21ffaa kana keessa akka nu milkoofneef gaafa gartee nu dulloomne nu dadhabne gartee warra dhadha jiru kun dadhabe warri boru duuba dhufu ashara akka ta'u galabaa akka ta'u hattuu akka ta'u hinaaftuu akka ta'u wallaalaa akka ta'u warra arrabuma qofaan gartee haadha feemasanii ol yaasanii feemasiin kun gartee boru maal godha namni barumsa dhiisee laala akka hin baran karaa mallaqa ittiin argatan karaa gabaabaa maal ta'uu deema namni mallaqaan biyya arabaa kana maal hin cabdi biyya arabaa kun baddi baramaayi amma biyya arabaa kun barumsi hin jiru gartee faranji maal gootee mukatti hiitee biraalitti mana ciisee nyaata hin dalagu hin baratu ijoolleen isaanii mana mootummaa ijaaraa waan hundan kun akkasii maal ta'a deeman waan hundayyuu namarraa eeggatan meeshaa lolaa namarraa bitatan makiinaa namarraa bitatan nyaata isaaniitu gartee wanni teknooloojii guutuu gartee hadha silaa namoonni ufii waa kalqanii kabiraatii miti mooqqaa fal'aana ittiin nyaattu kara ufii kee dalagachuu qabda waa irraa dalagame hin beektu sibiillisu wanni hadha naqarsaan addunyaa kana keessa namni dhumatee maali meeshaalee meeqadha gartee akka naqarsaan nama qabu godhanii addunyaa keessa facaasaa jiran uffata irratti waa hunda meeqa irratti biyyoonni namaa amma Ameerikaan meeshaa guutuu isaa dhibbaan laaltee qorattee kaatee galchite jechuudha gara biyyaa biyyoota keenya biyyoota arabaa kan waan feekii guutuu gannaqanii keessa gannaqanii jechuudha galee bareeda uummanni gartee wanna kana ilaalanii garuu wanni inni deemuun rakkoo inni deemuun dhukkubni inni deemuun isaan akka hin baran ilmaan mana ijaaranii itti kennan gartee wanni hundi horii qaba gartee gaaza baafattanii jedhaniin gaaza kanaan hadha osoo biyya san ijaaranii uummata kana gabbayyaa dalagatu ijoolleen haa barattu sadarkaa iskuulaa gartee istaandardii iskuulaa tolchanii duriyyee keessaa balleessanii dalaganii boru maal godhan ufiin dalagatanii ilmaan isaanii ciisanii nyaachuu miti gartee kanaaf mootummaa Dubaayii kun ka jalqaba Dubaayii kana dhaabe waan jedhe ani gaala yaabbadhaa ilmi kiyya makiinaa akkanaa yaabbataa ilmi ilma kiyyaa makiinaa akkasii yaabbataa ilmi ilma kiyyaa ammoo gaalaan deema deebee jechuudha. Maaliif teekinooloojiin deemu kun guutuu akka badu beektanis namni maal ta'e doofaa ta'e mana galee jechuudha. Osuma teekinooloojii kana jala deemu akkuma AI nama dhufe kanatti ilmi namaa deemee harka teekinooloojiitti gala. Na waa barachuu dhiisa namni teekinooloojii irra hirkatee jechuudha. Makiinaa isa sii oofa, nyaata isa sii bilcheessa, marfee isa sii waraana, fayyaa kee isa sii ilaala. Maal gootee maaliif barata? Namni sootoo mana galaa gaaf kan teekinooloojiin kun takkatu paaswordii of jijjiiree yookaan waa badanii sooftiweerii uumni takka dirgim hin jenne jaamaa ta'a jechuudha gaddachee namni gartee. Eka waa hunda AI kennu jedhan hadha gartee. Artificial intelligence sii dalaga waan hunda. Kanaaf rabbiin bara san nuun jiraachisini. Warri gartee hadha jirtan kunni wanni isin jechuu barbaanne maali? Diinni keenya hadha wanni dalagaa jiru maalidha? Karaa mallaqa ittiin salphaa itti argatan diriirsanii jechuudha. Gaafa karaa osoo hin baranne mallaqa argattee maal goota barattati? Mallaqa ari'uu lixa namni. Osoma ari'uu gaaf kan gartee qilee irraa lixa jechuudha sii galee. Zeeroo dhaqa. Mallaqni hadha inni ari'u kuni ari'ee gaaf takka cita mallaqni sun. Isaanumatti deebisee ammallee mallaqa isaan ari'an kan illee harkaa fuudha jechuudha. Mee warra tiktookii waan dalage ilaala. Geemii jinni dhibba takka fidee dura gannaqe. Feemasiin bebeekamoon namoonni hadha dhageettii qaban sadarkaa guddaa jiran yoo ati maqaa kee katabeetteen katabuu hin beekan takka. Yoo ati mallaqa sana akkam goota maal goota jetteen waan itti fayyadaman hin beekan. Maaliif kun hundinoonni kan isinii kaa'eef nurratti fayyadam dalagaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoonni isiniin jedhu ilmaan keessan barsiifachoo uummanni keenya gartee dhugaa qabatee deemu dalagachoo maaltu haraama maaltu halaala adda baafachoo eka horiin hadha haraama horiin maan galu kun mallaqni hadha galu kun irra guddaan horiin hadha namni waliin dha'u jiru kun haraama bara harka 90% haraama. Namoonni hadha isin laaltan kunniin bar warri isin laaltan kuni hundi namoottu magaalatti dhadheetti bakka warra falfalaa kanas Naaziriitti bishooftuu kana dhaqeeti agartee inni nama amantii biraa qabu amantii nama kiristaanaati yangiidha nama natti hime yangi namni yangiin kun dhaqee maaliif dhufte jennaan seera siimanii jedhan ulaagaa akkana ani waa hunda keettee seentaa yeroo seente ammoo gartee amma eessaa dhufte magaalaa kanaatti dhufte abboo kan magaalaa sanii yoo kasala cilee charkoolitti si hidhe taate malee waa hunda hidhatanii fixanii jiranii naan jedhee jedhan ni rifadhee yangi bad ni rifadhee jedhan namni sin laaltan abbaan qabeenyaa kun irra guddaan bari warra gartee maal jettanii qorixii maal jettanii qorixii kanaan biyyeen isa nyaatte jechuudha ilma namaa
warri qabeenya illee laaltanii qilee irraa utaaltan. Qorixii jala seentanii warri gartee abbaa qabeenyaatti ati laaltu kan agarre osoo bar makiinaa bareedaan deemu mana viillaa bareedaa keessa galu daalachaa dhufa gartee. Kun baankii seenee daaraa ta'a yangiin marti. Kanaaf ilmi namaa hundi keessanuu wanni isinii dhaamu maalidhaa? Dalagadhu laal. Halaala keetiin lafa qabdan, waa mara qabdan, harka keetiin dalagadhu nyaadhu. Ilmaan kee barsiifadhu. Qabi ijoollee kan kee. Namni keenya kana mee sagantaa guyyaa biraa irraa bal'inaan dubbanna. Haadha abbaan guurtee ijoollee biyya arabaatee ergachaa jirti. Tokko rabbi biraa irraa gaafatamuu deema keessaayyuu shamarran. Haadha as keessa hedduu jirtanii shamarran biyya arabaa jirtan. Dhattan shamarran gaarii jira tagartee diinii ofiillee tikfattee maqaa haadha abbaallee tikfattee dalagattu. Dardarri illee akkasuma. Waan hadha dalagamu kana guutuu guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamuu yaana. Maal isin jedhe guyyaa qiyaamaa namuu irraa gaafatama. Maaliin? Horii hadhaan olii qabne kana bar waan biraas hin gaafatanii dura. Halaala moo haraamarraa fiddee gaafatamta jalqaba. Horiin ati fidde kun haraama moo halaala? Yoo haraama ta'e siif horii sanillee waliin jahannamitti darban. Ibidda jahannamitti hadha bar. Mootummaan kun illee akkasii bar. Fakkii isin kaasu kaakiraatiin olitti dorgomullee rabbiin na dhiisu. Fakkeessuuf miti irraa fudhanna kaama addunyaa kana. Yoo kontiroobaandii waan seeraan alaati meeshaa alarraa galchite bar mootummaa yoo si qabe meeshaallee fudhatee sillee hidha. Eessaa fidde eenyu si hayyamee jallaan ilma namaatu. Karabbii hoo rabbiin rizqii tantee guyyaa ati garaa ayyoo teetiin bultee 40 sii katabe. Haga feetee tuuli qabeenya feete. Makiinaa 100 qabaadhu miiliyoona. Rizqii tantee rabbiin sii katabeen alatti nyaattu garuu horii olii qabde kana ilmaan keetii dhiiftee kabiraallee nyaatee haraama olii qabde kana irraa gaafatamta jechuudha. Garaa keetiif jecha. Garaa keetiif jecha. Beekumtii argachuuf jecha. Namaan dorgomuu jecha obboleessa keetiin haraama nyaatin.